Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya amajjii 31 bara 2015ti. Qophiin keenya har'aa kaayyoof waarii mariiti. Qophii kaayyoo keessatti ayyaana haaromsa gadaa odaa bultum yeroo ammaa kabajamaa jiru irratti sagantaa qophaa'e isiniif dhiyeessina. Waariin marii immoo dhimma imaammata barnootaa irratti xiyyeeffata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Hankan isin keessummeessu Alisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf gara dastuu duulaattiin isin dabarsa. Jilli qondaalota dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo gurguddoo ardii gara adda addaatti bobba'anii mormiin isaan quunnamuu eegaleera. Mootummaan Itoophiyaa waggoottii 23 darban guutuu uummata Oromoo gaafii mirgaa kaasan hidhaa ajjeesaa fi biyyaa baasaa bahanii jechuudhaan miseensi caffee Itoophiyaa tokko saaxilanii kan jedhu oduu gurguddoo har'a galgalaaf isinitti himuu keessatti argamu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya an Dassuu Dulaati. Qondaalonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiraatan hawwachuudhaaf ardii afuritti imala jiru. Jilli itti aanaa pirezidantii Oromiyaa obbo Abdulaaziz Mohammadiitiin durfamu gara Awustiraaliyaatti, kan obbo Baaduulaa Gammadaatiin durfamu immoo Ameerikaatti, kan obbo Dhaabaa Dabaleetiin durfamu Awurooppaa fi kan namni maqaan isaanii nuun geenye immoo gara Saawudii Arabiyaatti bobba'aniiru. Biyyoota kanatti Oromootarraa mormiin cimaatu isaan mudataa jira jedha oduun dhugaa jiru. Jimaata kaleessaa hawaasni Oromoo Viiktooriyaa Awustiraaliyaa obbo Abdulaaziz Mohammaditti bahanii mormaa oolani. Kanarraa kan ka'ee walga'iin Meelbarn hoteela Crown Plaazaatti karoorfamee tures haqameera kan mootummaa Itoophiyaa. Kaleessa Meelbarnitti Oromoon hedduunis bahanii mootummaa Itoophiyaa kan Oromoo hidhaa fi ajjeesaa Oromiyaa mossaamaa jiru yakkamaadha jecha oolani. Bal'ina isaa Dhaabasaa Waaqjiraa hiriira sanarratti argame qindeeffateera. Hiriirtonni kun dhaadannoo qabatan keessaa ajjechaan ilmaan Oromoo irratti gawaa dhaabbatu biyya Awustiraaliyaa kanneen nama ajjeesaniif bakka hin qabdu. Awustiraaliyaan biyya nagaan keessa jiraatan malee biyya diktaatoroonni keessa basha'anii miti kan jedhuu fi kan kana fakkaatuun dhaggeessisaa oolaniiru. Hiriirtonni kun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun akkasumas suuraalee barattoota Oromoo diddaa gabrummaa bara 2014 ajjeefamanii qabachuudhaan walga'anii guyyaa guutuu haamlee guutuudhaan mormii isaaniitti fufaniiru. Poolisii wajjin waliigaluudhaan karaa nagaatiin hiriira gaggeessaniin bakka dhaabbatanii hundatti nagaadhaan gaaffii fi iyyannaa isaanii dhiyeessaniiru. Iyyannaa isaanii irratti hundaa'uunis poolisiin akka walga'iin sun haqamu akka taasise beeksiseera. Gabaasa dhiyaateef Dhaabasaa Waaqjiraa Awustiraaliyaa Meelborn irraa. Uummanni Oromoo gaaffii mirgaa kaasaa jira jechuudhaan Itoophiyaa keessatti ajjeefamaa, hidhamaa, qeerraa buqqifamaa fi uummata ollaa jiruun walitti buufamaa ganni 24 darbee jedhanii miseensi caffee federaala Itoophiyaa tokko. Obbo Aliyyi Adam Mohammed mootummaan impaayera Itoophiyaa dabareetiin nama bulchaa jiru gaaffii siyaas dinagdee fi dimokiraasii uummanni Oromoo kaasuuf deebiin kennaafii jiru ajjeechaa fi biyyaa baasuudha jedhan. Uummanni Oromoo yeroo adda addaa keessatti gaaffii mirgaa kaasuu fi ajjechaa lubbuu irra gahaa mana irratti hidhamaa, karaa biraatiin ammoo lafa isaarraa buqqifamaa, karaa biraatiin ammoo uummattoota biyya san keessatti jiraatan uummattoota sabaa sablammii gara biraatiin waliin akka isaan walitti bu'anii rakkoowwan adda addaa saaxilaman gaaffii mirgaa waggoottan 23 dabra kana keessatti Oromoon gaaffii mirgaa kan qaba ture. Gaaffii kana irratti deebisan gara mootummaatiin kan namaaf ture ajjechaa fi hidhaa biyyarraa akka isaan biyyarraa baqatan taasisu. Oromiyaa bahaa buufata filannoo Doobbaatii bara 2010 miseensa caffee federaalaa akka ta'an obbo Aliyyi Adam mootummaan Itoophiyaa humna hidhatee bobbaasee gara Sumaalee goruudhaan Oromoota Oromiyaa bahaa aanaalee kan akka Doobbaa, Mi'eessoo, Qumbiifaatti ajjeesaa fi lafarraa fudhachiisaa akka jiru himanii kana mormuunis mootummaa sana wajjin dalaguu lagadhee biyyaa ba'e jedhan. Aanota hedduu Harargee bahaa bilixaa keessatti hidhataa mootummaa warra liyyuu poolisii jaamu kanaan gama mootummaatiin deeggaramanii uummata irratti bobbaasanii uummanni kun uummata fixaa jira jechuudha. Rakkoolee adda addaa uummata keenya irratti gahaa jiru kanaan inni mootummaa san keessatti jiraatee rakkoo kana uummata keenya furuu hin danda'u. Gara biraatiin ammoo rakkoo kanaaf yoo kan dubbatamu taate ifii kiyyaafis rakkoon uummata irratti gahaa jiru san
wanni irratti hin geenyeef gaarantii yookaan immoo wabii tokko waan hin jirre jecha kanumaaf rakkoo uummata kiyyaa irratti gahaa jiru kana taa'ee ilaaluu dadhabeetiin biyyarraa roobaa dirqame jechuudha. Jimaata kaleessaa Baalee aanaa Daawwee Sarar keessatti humna addaa hidhatee Sumaalee fi Oromoota achi jiraatan jidduutti walitti bu'iinsi dhalate. Sababiin dubbicha gama mootummaarraan waan jedhame hangammaatti hin dhaga'amne. Qeerroon bilisummaa Oromoo garuu Ginnirraa akka jedhetti namoonni hidhatan Sumaaleerraatii Oromiyaa aanaa Daawwee Sarar seenanii horii fi konkolaataa bulchiinsa aanaa sanaa fudhatanii deemuuf jennaan uummanni itti yaa'ee dura dhaabbate. Wayita kanadha dubbiin alate. Lola kanaan miidhamni namarra gaheeraa malee hangisaa qeerrootiin hin eeramne. Itoophiyaa keessatti galaalchitoonni eebila darbee qabaman seera goolessitummaatiin himachuudhaaf akka jiru manni murtii olaanaa biyyattii eere. Galaalchitoota eebila bara darbee qabaman seera goolessitummaatiin himachuudhaaf jira jedhe manni murtii olaanaa Itoophiyaa. Gaazexeessitoonni ja'a bara darbee hidhaman sun mootummaa fonqolchuudhaaf shiraniiru jechuudhaan himatamuudhaaf jiru jedhe maddi oduu International Business Times jimaata kaleessaa. Kibxata darbee Salaalee magaalaa Gabra Gurraachaatti barattoonni Oromoo fi poolisiin mootummaa Itoophiyaa walitti bu'ani. Barataan maqaan isaa nun geenye tokko poolisiitiin haalaan miidhamee mana yaalaa Fiichee keessa ciiseera, kan biroonis madaa'aniiru. Oduu wal fakkaatuun gaafuma sana yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barattoonni Oromoo fincila kaasanii jedhamee waraanni biyyoolessaa Itoophiyaa gamasitti yaa'aa jira. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaatti immoo jiraattota achii fi milishoota mootummaa haaraa leenjifamanii bahan jidduutti walitti bu'iinsi dhalateera. Rakkoon kun gara torbee lamaa kan fixe yoggaa ta'u sababiinsaa fincilaan wal qabataa jedhe maddi keenya achirraa. Yamanii keessatti mootummaa hundeessuudhaaf gartuuleen dubbichi nu laallata jedhan hundi isaaniiyyuu marii irratti walii galaan jiran. Gareen sochii kibba Yamanii jedhamuun mariin kun beekaa lafarra harkifamaa jira jechuudhaan maricha keessaa of baaseeraa jedhe Aljaziiraan har'a. Kopi kayo. Mirrisaan kun Oromiyaa ba'aa ardaa Odaa Bultum keessaa kan gara addunyaatti dambali'u. Ardaan Odaa Bultun ukkaamsaa bara dheeraa keessa darbuun baranas akkuma barduriisan walgeettii Oromootaa ta'e. Dhalli Oromoo bara dheeraaf wal dheebote ardaa kanatti wal argee walitti boo'e. Wal malee akka waan qabnes deebisee waliif mirkaneesse. Baataa'ee lixaa akka fira qabus waliif dhaame, waliif dabarse, waliif sirbe. Ardaan sila alaabaa bilisummaatiin faayamuu qabu kun garuu ammallee alaabaa gabroonfataan marfamee hidhataa alagaan eegamaa saba bilisummaa dheebote simate. Ta'us ardaan kun mallattoo heeraaf haqaa kaayoo bilisummaaf birmadummaa kaleessa kaayate har'as akkuma dhofkatetti ardaa fi wiirtuu mootummaa Oromoo gama ba'aa ta'uun ulfinaaf kabajaan goobanee mul'achuusaa wanti mulqin jiru. Seenaa odaalee Oromoo kaleessaa keessaa Oromiyaa ba'aatti kan argamu Odaan Bultum seenaa eenyummaa Oromoo kan heeraaf kan haqaa, kan dhugaaf kan guddinaa, kan dagaaginaaf kan birmadummaa akka qabu ragaan kuusaa keessaa qabnu ni mirkaneessu. Odaan Oromoodha hedduudha. Odaan Oromoodha. Odaan seeraa fi heerri jalatti tumame.
odaan duuba waggaa jalataa waggaa 12 faa jalataanii seeraa feerri jalatti tumame odaa 5 odaan eebbiti jalatti godhamte odaa 4 waliigala odaan oromoodha odaa 9 odaan 5 ta'e seeraa seerri jalatti tumame san tokkoffaa odaa roobaati baale keessatti argama. Laftisaa gaafa akka seenaa addunyaatti gaafnichitti walitti qabaman bara 3,666 taal sun lafa fagoo dhaloota Yesus Kiristoos dura achirraa qabee duuba Oromoon oduma gadaan bulu odoo seera hin guutamin guuttatuudhaaf waggaa dheeraa hoggaa duuba gartee dhibbeentaa hedduu hoggaa dabre odaa bulu odaan 5 kan quxisuudha odaa bultum ta'e hundallee kaanillee maqaa siifin dhawaa odaan lammeeysaadhaa odaa bisiif odaan sadeeysaadhaa odaa ulleeti odaan afreeysaadhaa odaa nabeeti odaan shaneeysaadhaa odaa bultum odaan quxisuun odaa keeysaa quxisuun odaa kana odaa bultum kana har'a lubbuun saanii bakka jirutti haaqanani'u ajii mormor abbaa seenaa waggaa muraasa dura ibsa kennaniin seenaan odaa bultum kan har'aa qofaa otoo hin taane kan kaleessaa kan seeraa qofaa otoo hin taane kan heeraa kan gadaa qofaa otoo hin taane kan aadaa akka ta'e akkanatti afoola keessaa nuu seenessanii turan. Odaa bultum kana duuba gartee duuti namarraa dhabamtee hoggaa as bulansaniin dura namuu bakka bulutti ilmaan murawwaa namumaa irraa du'a. Bootaan tun hin taane battalti tun hin taane jedhanii tookaanii deeman odoo deemanii bara 1000 hedduu eega turanii as gaafa dhufanii as bulan duuti raafte bullee bultee jechuun amma bullee bultee waliin jaan kana guyyaa sanbaate jecha asitti aannan itti tan itu jechaan asitti moggaafame aannan san asitti raasanii kuno hora baaduu jedhanii asitti baaduu dhangalaasan eega dhadhaa keessaa fudhatanii nagayni asitti dhufe hanga duuba odaa 5 kana odaa 4 duraa bulan seerriin guutamne seerrii wanni isaan guutamuu barbaachisu qabxii 500 odaa duuba gartee roobaatti qabxii 250 qofaa bahe odaa duuba gartee bisilitti qabxii 300 ta'e odaa ulleetti qabxii 350 odaa nabeetti qabxii 450 ta'e qabxii 500 as guutan sanirratti aannanis ittitanii aannan raagaa kadeemmatanii sanis ittitanii duuba gosti sanis ituu jamte itu jechuun duuba maqaa namaatii miti garii namni gartee seenaan beene itu jechaan maqaa namaatii ilma tokkichallee ni jakkasii miti itu jechuun aannan itite sanirraa wahayyuunu ittitanii jechaa sanirraa gosa ta'e asitti duuba gosti 5 gaafa san gosti ituu 9 jedhanii gosti 9 gaafa san as bulte sadii algataa akkaji sagalgaa dullaa 2 sadii baabbo 3 afur galaan 4 sadii gaamo 5 afur baay'ee 6 afur arroojii 7 sadii daayyo saddeji waayee fi addaayu tokko waliin hoggaamma galmaa sitti qabatan isaan lamaan bakka takkittiidha galmi 8 wannitti ta'esanii kasaylanii kaawsaydii ituun sagalii ulfinaa wajjin 10 wanni janiif kana ulfinni warra qaalluuti warri qaalluudhaa kun olii hiduuba gartee laga mormorii achi hiduuba ona qaba as keessaan qabu sheekha eebbaaf as taa'e jecha asitti waa hundi guutame ituun yoo duuba matagala siidhaa laalle hurumaa fi galaan huraa fi galaan sigaltee ituun lamatuuti huraa galaan galaanis ka murawwaati sigaltee galaan ka warre ka murawwaati خورا خمروات مروخ برينتوت سيقلت برينتو خورموت أفران قالو برينتو أوروموت أروسين قطعموغا برينتو أوروموت قريون إلمان قريو برينتو أوروموت أنيجا إلمان هم بنا برينتو أوروموت في إلمان بورانا أوروموتيتو أورومو جام بورانا أورومو برينتو أورومو خواكو خدادي دادين كأوتين كبيتي كوالا بوت أورومو باتي ولا بوريبو الفوما وانيجا نفكنا Oromoonni Oromiyaa mara keessaa hundee bulchiinsa Oromoo kaleessa haaromsuuf
odaa bultumitti wal ga'anis seenaa humnaan awwaalamee ture garuu qabsoo ilmaan Oromootiin bakka tuggurame keessaa deebifamee baafamaa jiru kanaan waan hedduu mirkaneessan. Sabni waan mul'atu kan akka odaa bultum qabu hagamuu acuucamu walitti dhufee wal arguu akka danda'u deebisanii mirkaneessan. Siidaan odaa bultumitti dhaabbates akkuma siidaa aanolee asxaa gootummaa abbootii kaleessaa ta'uun dhalootaa dhalootatti kan fulla'u ta'uu deebisee mirkaneesse. Akka sabaatti waan akka odaa bultum qabaachuun, waan akka irrechaa qabaachuun, waan akka odaa nabii qabaachuun, waan akka aanolee qabaachuun uummata kan walitti fiduu fi kan walitti agarsiisuuf kan wal barsiisu ta'uu deebisee hubachiise. Oromiyaa baatti kan argamu wiirtuun odaa bultumis akkuma jaarraa 7ffaa, jaarraa 13ffaa, jaarraa 18ffaa baranas wiirtuu heeraaf haqaa ta'uun dhaloota keenya eenyummaasaa haalamee ture boonsise. Seenaan sunis deebi'ee ardaarraa ardaatti akka seeneffamu karaa bane. Dubbiin kaleessa dubbatames kanaan qabatamee haarome. Waan kaleessaa dubbachuu qofaa otoo hin taane waan har'aa dubbachaa waan egereellee akka fuulleffannee ilaallu nu taasise. Ilmaan Oromoo gamanaa gamasitti walitti dhufanii boo'anis kana laaluun guyyaa fagoo fakkaatu garuu dhufaatiin saanoolle guyyaa bilisummaa gamasitti laalanii walitti boo'ani. Humni tikaa baay'atus qawween danatus huleen gabrummaa jabaatus Oromoo akka walirraa ittisuun hin danda'amne walitti mirkaneessan. Oromoon tokko ta'uu, mootummaa tokko akka qabu, biyya tokko akka qabu, walitti deebi'ee akka wal jabeessuu danda'u agarsiisan. Dhugaadha. Dhugaan odaa bultum ammallee cancala gabrummaa jalaan baane. Ammoo mallattoon bilisummaa aangaa akka jiru mul'isuu hin dhiifne. Abbootiin gadaa abbaa gadaa haaraa deebisanii aangobsuuf odaa bultumitti wal ga'anis cinna gadaa Oromoo baahatti mul'ateef fala ka'umsaa kaa'utti jiran. Amajjii 28 irraa kaasee odaa bultum kam qubate gumiin abbootii gadaa Oromoo waan addaan citee ture deebisanii wal hordofsiisuuf bu'ura kaa'utti jiran. Bu'urri kun gamundaan wal qabatee akka firii argamsiisuuf immoo amni ammaan booda kana gammaa deemne caala akka jabaatu shakkiin hin jiru. Sabni keenya maqaa biyya isaa awwaalamee ture Oromiyaa qabsoo isaatiin deebifate afaan isaa ukkaamamee ture afaan Oromoo deebisee jabeeffate qubee afaan Oromoo akka lalisu godhate dhaloota qubee baasee guddifate garuu mootummaa Oromoo isa dhugaa deebisee mirkaneessuuf waan duubatti deebi'uun fakkaatu. Qabsoon Oromoo agamuu ulfaatus jabinaa fi kutannolmaan Oromoon akka deebi'ee mirkanaa'u mamiin hin jiru. Guyyaan gadaaleen Oromoo gaaddisa tokko jalatti mootummaa Oromoo isa dhugaatiif dhaabbatanii fi wal arganis gamasumatti fagoo fakkaatanis dhiyaatanii akka mul'atan ayyaan odaa bultum kun ragaanuu ta'eera. Mirrisaan Oromiyaa baa odaa bultumirraa dhaga'amus qilleensa Oromiyaa mara keessa kutee guyyaan bilisummaa Oromoo kan handhuura Oromiyaa irratti mirrifamuu fi dhaga'amu fagoo akka taane mirkaneesse. Seenaa keessaa akka hubannutti ayyaanni akka odaa bultum kan diinaan ukkaanfame walargaan Oromootaa akka cituu fi dhaabbatuu fi walargaan Oromootaa cituuf dhaabbatuun tokkummaan Oromoo akka laaffatu taasise. Haa ta'uti hawwiin alagaa kun qabsoo ilmaan Oromoo lafee isaaniitti caccabsanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii magarsaniin fashaluu danda'eera. Milkiin odaa bultumis ilmaan Oromoo walitti deebisuu qofa otoo hin taane mootummaan Oromoo guyyaan deebi'ee dhufu akka dhiyaatu akka ta'u mamiin hin jiru. Ayyaanni odaa bultumis kanuma farrisa. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo keessummaan keenya kanarraa Piroofeesar Jamaal jedhamu. Piroofeesar Jamaaliin wajjin imaammata barnoota yookaan immoo education policy dhimma jedhu irratti bal'inaan mari'achuuf deemna. Otoo dhimma barnootaa irratti Piroofeesar Jamaaliin wajjin marii bal'aa keessa seeneen dura Piroofeesar Jamaal sadarkaa barnootaa kanarra akkamitti gahuu danda'anii bu'aa bahiin isaan keessa dabran maal fakkaata dhimma jedhuun qalqabna nu hordofa. Piroofeesar Jamaal affeerraa raadiyoo sagalee Oromoo kabajanii marii kana nu hayyamuu fi marii irratti nu argamuu keessaniif galatooma. Isinillee na affeeruu keessaniif baay'ee galatooma. Hedduun gammadee gammachuu tanallee isinii wajji qoodachuuf hireenaa kannuu fi ayyaana kanatti fayyaadayaan isin jira. Piroofeesar, otoo marii keenya guddaa dhimma imaammata barnootaa yookaan education policy keessa bal'inaan hin seeniniin dura Piroofeesar Jamaal eenyu isaanuu haala akkamii bu'aa bahii akkamii keessa dabranii sadarkaa barnootaa kanarra gahuu danda'an jedhanii namoota gaafachuun malu dhaggeeffattoota keenyaaf akka ibsitan kabajaan isin gaafadha. Gaafii gaariidha. Magaalaa Dirree Dhawattiin dhaladhe achumattiin guddadhe ganda Qafiiraa bika ja'amuttiin guddadhe haati tiyya Amuun Mahammad ja'amti. Abbaan kiyyalleen Sheekh Hussein ja'ama. Maqaan kiyyalleen Jamaali. Obboleeyyan 12 qaba warra amma jiru. Obboleeyyan dhiiraa 3 Ameerikaa jiranii. Obboleettiin takkalleen Ameerikaa jirti. Obboleeyyan dhiiraa 2 Kanadaa jira. Obboleeyyan dhalaa 4 Kanadaa jiran. Obboleettiin tiyya takka ammallee biyya jirti. Gandi Qafiiraa kun ganda hedduu naashinaalistiiti almost dhibbarraa dhibbatti jechuun ni mala Oromoo qofaaf gala ganda kana. Ganda Qafiiraa kana iskuulli hin jiru. Iskuulli achi jiru kanuma Sheekh Hassan ja'aniini waanuma amantii kana kan barsiisuu ture. Sheekh Hassan kanallee kan qubachiise akkootiyya kan Dirree Dhawaa fidee mana kannee fi iskuullilleen akka banamu ganda sanii godhe akkootiyya. Gaa achittiin dura jalqabbii dura barnoota eegalee barnoota madrasaa jennaani nuti naannoo sanitti. Gaafaan ani qara'u ture umrii tiyya hedduu xiqqashoodha. Ammallee ni yaadadha ijoolleen wajji barachuu ture hedduun irra gurguddoo turte. Akkuma nama jeetti naannawa Qafiiraa sana iskuulliin jiru. Deemisa fagoo deemneeti iskuula qaraana. Anilleen xiqqoo wayyaawee iskuula madrasa jadiidaa jedhamu tokko seene hedduu deemtaa Qafiirarraa miilaan iskuula kana dhaquudhaafi. Iskuulli kun seenaa hedduu qabaa. Amaarrii Islaam timirti beet jedhani. Seenaa isaa guyyaa biraatiin hedduu isiniif hima. Immoo xiqqoon isiniif irraa hima waan iskuulli kun ta'e. Hanqaanan beekutti akka iskuula kanaa impaayera Itoophiyaa kana keessatti uumamne hin jirullee iskuulli kun Oromootu ijaare naannoo Dirree Dhawaa kana Oromoon xiqqoo warra Faransaayii baratee jira. Warra gaafa Xaliyaaniin biyya teenya qabattee Xaliyaanii wajji daddalagee irraa baratee jira. Ammaas Indiin baabura tolchuuf dhuftee achitti biyya teenya hafte san iskuula isaanii kophaa qabanii yaaduma kanarraa waan ka'eef uummanni Oromoo walitti dhufaniiti iskuula kana ijaaran jechuudha. Iskuulli kun mana 6 qofa qaba. Guyyaa ijoolleetu itti qaraa, galgala dhalaatu itti qaraa. Adaalti biyya teenya gurguddoo jechuudha. Boodatti iskuulli galgalaa kun Harraambee jedhanii maqaa baasanii fi namni barsiisuus volontiirii ijoolluma Oromooti tan haayiskuul barachuu turtee yookaan xiqqoo barnoota qabdu jechuudha. Gaafa seene sanii maastarii daayirektarii warra Jimmaati, Oromoo Jimmaati. Ammallee ni yaadadhaa hoggaan ani riijistar ta'uuf dhaqee afaan Oromootiin waliin dubbatan jechuudha warri keenyaa fi inni. Iskuulli kun wanni inni ijaarameef naannawa Dirree Dhawaa sanitti mangistiin Haayile Sillaasee iskuula ijaartee ijoollee Oromoo ijoollee xixiqqoo waa takka hin beekne ganda keessa deemtee gurguurtee si amaarsanii si kiristiyaanessanii osoo ati eenyummaa kee hin jabeeffatin akka iskuula mangistiin Haayile Sillaasee ijaarte akka hin seenneef namni afaan isaa jabeeffatee aadaa isaa jabeeffatee san booda akka iskuula galuu dandayu godhuudhaafi iskuulli
iskuulli kuni baname tura keessa iskuulli kuni akka transitional akka ijoolleen iskuula islaamaa kanarraa iskuula madrasaa sheekotii kanarraa karaa iskuula formal ta'e kanatti akkatti transit godhan maaliif naannoo dirree dawaasan irra hedduu madrasaa jira iskuula sheekotii qaraasisa afaan oromootiin qaraana irra guddaallee namuma oromootii ka qara'uusi ka qaraasisuus sheekotiinis sheekotii oromooti hoggaati madrasaarraa achi seentuu hogguma takkatti afaan si jijjiiramaa keessaa'uu namni naannawa bikkaanani irraa dhufe naannawa qafiiraarraa iskuula amaaraa seenu hedduu ta'aba maaliif nuti ganamaa galgala warra keenyaa wajjii ijoollee wajjii iskuulatti afaan oromootiin dubbachaa baanee afaan amaaraa hin beeynu hoggaa iskuula dheeynee wahayyuu haaree nu ta'e iskuulli kuni waan inni ijaarameef hanqa guddaa godhe immoo mangistiin Haayila Sillaasee iskuula kana na dura irraa fudhate jechuudha nama Oromoo kanarraa. Sillaaseen irraa fudhatee afaan namni itti baratu duratti hoggaa dura seentu afaan Oromootii fi afaan Arabaatii fi Quraanaa fi kana baratta. Sanbooda afaan Amaaraa ta'ee kilaasa keessatti akka afaan Amaaraa malee afaan biraa kan dubbanne godhe salaataa sanni dhoorkee duratti salaatu turanii ticharoota illee hedduu fidee soo naashinaalaayizii godhe jechuudha. Part of iskuula amaaraa ta'e jechuudha. Hedduu chaalenjii guddaa nuuf fide hedduu ta'aba ture. Hoggaati iskuularraa madrasaarraa achi seentuu hogguma takkatti afaan si jijjiiramaa keessaa'uu namni naannawa bikkaanani irraa dhufe naannawa qafiiraarraa iskuula amaaraa seenu hedduu ta'aba maaliif nuti ganamaa galgala warra keenyaa wajjii ijoollee wajjii iskuulatti afaan oromootiin dubbachaa baanee afaan amaaraa hin beeynu wahayyuu haaree nu ta'e akkanattiin iskuula kana seene jechuu waan iskuula kana seene rakkoon afaan qofa osoo hin tahini waan hedduu haareya fakkeenyaaf akka huccuu yuunifoormii uffachuu kana ganamuu kaatee huccuun ta'e akka eeyinaa takka taate akka yuunifoormii akka poolisaatti uffattee deemtaa kilaasa keessatti akka itti biheef gootu akka itti dubbattu hedduu jijjiirame amma jaartii nu barsiistuun itiyyee yoo hin jenneen sin dhiisanii situmanii nuti naannawa qafiiraatti itiyyee jechuun beeynu hin feenullee so waan hedduu jijjiirame akkatti ati biheef gootu akkatti huccuu uffattu akkatti dubbattu so istraagila hedduu ture jechuu amma waan lamaa sadii baratta jechuu akadaamiksii baratta waanuma amaaranization process kana baratta kana hundaatu walirratti wanni godhee namni ijoolleen hedduun nillee hin turtu iskuula keessa jechuudha dafaniiti iskuula osoo hin fixne keessaa bahanii madrasa jadiidaa kana hin turre inumaahu ani barnoota naannawa dirree dhawaa keessatti hedduu hin baranne fakkeenyaaf madrasa jadiidaa kana hoggaan seenee hulaa takkarraa hulaa afurii amatuma takkattiin fixee akkitti kuni tahuu danda'ee akkaan amma dura himetti madrasa jadiidaan tuni manuma mana jahan kana manguddoo Oromootii harka isaaniitiin dhakaa guuree maallaqa olii baasee ifiif jaare kanaafuu akkitti ijaaramelleen akka ijoollee hedduu fuudhuu danda'uu miti kilaasa takka keessatti nam 50 nam 60 nam 70 ilaa 100 qara'uu ture hoggaan ani hulaa takka seenu hisaaba malee walirra heddummaanne asrii fi ganama qaraataa ganama sa'a 9 moo 8 seentee laaqana baatee laaqana booda ammaas itti deebita bikki ta'an hin jiru daddaftee yoo dhufte malee kanaafuu akka godhan fatanaa ja'aniitii egzaama hulaa lammaffaan kannan warra dura harka 5 keessa 5% jechuudha fuudhaniitii mana lama nu geessan jechuu ani san keessaan ture akkasittiin mana lammadaa dhaqee ammaas naannawa midiir egzaamitti term promotion ja'aniiti qabaachuu turan biyya keenyatti ani hin beeku amma yoo jiraate mana lammaffaa keessaayis akkasittiin tokkoffaa bahuu lamaffaa bahuu sadaffaa bahuu yaadadhu akkasittiin amata cinaatti mana sadaffaa dhaqee amata guututti mana afuraffaa
dhaqa jechuudha. So hedduun daddafeetiin fixee jadiidaa san boodallee iskuula laga harree ja'amu tokkoon dhaqee isuma biraa irraa fagoodhaa miti. Naannoo daqiiqaa 10-15 miilaan deemta achirraa iskuulli laga harree kuni faaktarii carqaa carqi ja'amtu kotanii ja'amtu biratti dhihaata. Kotanii tana keessa namni hedduun dalagu Amaara. Ijoolleen Amaaraa naannawaa sanni jirti. Iskuulli laga harree kuni ijoollee Amaaraa qabaachuu ture. Saayizabul jechuudha nama waa xiqqoo miti hedduudha qabaachuu ture. Achillee hin turre naannawaa nani iskuula laga harree seenessanii dargii fi ma'isoonii fi sadadii fi maarree ja'anii wal fixuu turanii ijoolleen namni hedduu naannawaa dubbii Oromoo kanatti hedduu reebamuu ture. Barnoonni faayidaa qabaachuun turre namnilleen hedduu warreebuu ture. Oromoon ganda xiyyaa ijoolleen ganda xiyyaa cufti biyyaa baate kaan qabsoo abaa'ootti deeggala seenee gaara seenee kaan baqatee bahee akkasitti gaafirraa anilleen karaa Jabuutii kana baqadhee fira takkalleen qabu anumaatitu bahee gaafaan biyya ture. Kubbaa miilaa tanaan hedduu taphachuu ture. Warra akka gaariitti kubbaa taphatu keessaa tokkoon ture. Jabuutii gizeen dhufe kubbaa tanatti illeen faayidaa kubbaa saniiniin achitti xiqqoo jiraadhe. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin Profeesar Jamaal waliin goone itti fufaa torbee dhufu kutaa itti aanu qabannee dhiyaanna agasiif nagaan nu tura.